Ashama akkam jirtu maatiiwwan Taaddee Moobaayilii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha guyyaa irraa immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko FRP akkaataatti kaasanii bilbila Infinix irratti isin hojjedha. Viidiyoo amma kana amma dhumaatti yoo ilaaltanii waan guddaa irraa barattu isiniin jedha. Bilbila Infinix Smart 7 HD dha kuni. Paatarniin irraanfatamee erga riistoorii ta'ee ka'ee booda FRP waan jedhamu gaafate jechuudha. Akkuma argaa jirtan qulfiin kun erga riistoorii ta'ee ka'ee qulfiin kun akkuma argaa jirtan kanarra galee jira. Qulfiin kun irraa ka'ee malee bilbilli kun ka'ee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Toora tooraan akka itti irraa kaafamu isin agarsiisaa waan ta'eef hamma dhumaatti viidiyoo kana ilaaluun laayik gochuun fooloo gochuudhaan koppii liinkii gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Gara viidiyootti isin dabarsa sirriitti ilaala. Bilbila kanarraati waan kana balleessuudhaaf bilbila kan biraan isin barbaachisa. Bilbila kan biraadhaan karaa Chrome browser keessanii appilikeeshinoota lama buustu. Appilikeeshinooti kun lamaan Play Store irra hin jiru waan ta'eef karaa Chrome browser kana weebsaayitii irraa buustantu jira. Asirratti VN Room jettanii barreessitu. VN Room akka kanatti barreessitu. Achi sarchii gootu. Jalqaba irratti isa dhuunfisa isinii dhufu kana keessaati. VN Room bypass Google kan jedhu kana keessaati. Asirratti appilikeeshinii lama buufattu jechuudha. Appilikeeshinii kanarra Android 8, 9, 10 kan jedhu kana daawunloodii godhannaa jechuudha. Erga kana daawunloodii godhannee ammoo FRP bypass kan jedhu kana appilikeeshinii kana buufanna. Kana lamaan buufannaa jechuudha. Isa dura garuu appilikeeshiniin Palm Store kan jedhamu kunillee isin barbaachisa. Palm Store karuma kanaa buufattu jechuudha. Karuma Chrome browser kana. Play Store irraan argamu waan ta'eef karaa Palm Store buufattu jechuudha. Bilbilli Palm Store hin qabne baay'een isaa Samsung hin qabu waan ta'eef ani amma bilbila Samsung irratti buusee waan hin jiruuf asirraan buufachuu dandeessu jechuudha. Egaan erga appilikeeshinoota kana erga buufanneen booddee Palm Store banannaa jechuudha. Palm Store kana keessaati. Gara dursaa gara kanatti deebinee asirraa wanti godhamuu qabu Wi-Fi connectii goota. Wi-Fi connectii erga gooteen booddee Wi-Fi akka connectii gootaniin booddee mallattoo kwaarii koodii kana kwaarii koodii mallattoo kwaarii koodii ishee kan Wi-Fi kana tuqxu. Achii booddee sheerii isheettu kana tuqxu jechuudha. Asitti nervii bakka ittu kanatti buutu. Asitti needle sharing isheettu kana tuqxu. Tuqaawwan sadan gubbaa kanatti argamu kana al tokkoof tuttu. Share article kan jettu kana tuttu. Asitti Google isheettu kana tuttu. Google kana fayyadamtu. Erga akka kanatti isinii fideetii ishee mallattoo maayikii kana tuqxu jechuudha. Open settings afaanuma keessanii isasin open settings jettan kana settingii bilbila keessanii kana isinii banaa jechuudha. Ingiliffaan open settings gaafattanii akka kanatti settingii bilbila keessanii isinii banaa jechuudha. Ergi inni settingii keessan isinii banee booddee as keessatti dhuftanii digital well-being and personal parental controls jedhu kana al tokkoof tuttu.
Achi booddee gara walitti buttanii seetaap parental control kanatti buutu. Get started kan jettu kana tuqxu. Parentii kan jettu kana ishee lamaffaadha tuqxu. Get family link jettu kana tuqxu. Asirratti ergi inni kana filannoowwan kana lama isinii fideeti palm story filattu jechuudha. Palm story erga filattanii booddee justice waan settanii gara palm storytti isin geessaa jechuudha. Asirratti ergi palm story isinii banee booddee bakka sarchii kanarratti palm story maxxaniitu sarchii gootu. Palm story jettanii sarchii erga gootanii booddee sarchii gootu jechuudha. Palm story akkasii fidutti updeetii gochuu barbaada waan ta'eef palm story keessan kana updeetii gootu. Amma palm story'n koo updeetii ta'ee naa dhumeera gati ta'ee fi gara boodaatti na deebisee get family linkii kanatti butanii gara palm story keessanitti deebitu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana gara palm story na geessee jira. Skip isheettu kan tuqne. Amma palm story'n koo updeetii naaf ta'eera jechuudha. Asii mii isheettu kanatti butanii achi free share kan jedhu kan argattu jechuudha. Silan jiru ture yeroo updatein ta'ini free share kun hin jiru ture. Kanaaf free share kanatti buutu amma gaa bilbila sanarraatii gara kanaatti appilikeeshinoota sila bilbila biraadhaan buufattan sanati karaa palm story kanaatii gara bilbila isa cabsuu barbaaddan kana yookiin immoo qulfii isaarraa kaasuu barbaaddan kanaatti dabarsitu jechuudha. Ergi permishinii isaa kana hundumaa babbantanii booddee iskaanii isin eeyyamaa jechuudha. Iskaanii gochuudhaaf immoo amma bilbila sidarratti appilikeeshinoota garaagaraa buufattan sana isarrattis ammas palm story fayyadamtanii mii bakka jedhu kana tuqxaniitu free share kana seentanii seendii gootu jechuudha. Isa kanaan seendii gootu sanaan rasiivii gootanii jechuudha. Ishee booddee AP isheettu kanatti butanii appilikeeshinoota sila buustan sana lamaan appiiwwan sila buufattan sana lamaan tokko FRP bypassii fi lammaffaa immoo Android Google manaajimentii kana isaan kana lamaanii seendii gootu jechuudha. Seendii erga gootanii booda bilbila isa kanaanii iskaanii gootu jechuudha. Iskaanii erga gootanii booddee amma inni darbutti eegdu jechuudha. Achi booddee installii godhattu jechuudha. Installii ta'aara. Install ta'eera ammoo FRP bypassii kana installii gootu. Innis installii ta'eera. FRP bypassii kana openii gootanii seentu jechuudha. Achiin booddee tuqaa sadan gubbaa irratti argaman kana tuqxu wal tokkoo fi gross sign in jettu jechuudha. Kana booddee okay jettu. Asirratti akka iimeelii gashitaniif isin eeyyamaa jechuudha. Iimeelii kanaan dura kireetii gootanii qabaddanii iimeelii keessan gashitanii booddee irraa balleessuu dandeessu waan ta'eef ani fakkeenyaaf amma iimeelii makiyyan gashaa jechuudha. Iimeelii makoodha kun jechuudha. Achi booddee iimeelii paaswoordii iimeelii keessanii galfattu jechuudha. Paaswoordii iimeelii keessanii erga gashitanii booddee nekstii gootu.
Amma walumaa galatti bilbila kanarratti iimeeliin addii waan ta'eef qulfiin sun hin badaa jechuudha. Amma gaafa deemnee isteeppii keenya silaatti darbinee qulfiin sun hin badaa jechuudha. Amma isa booddee yeroo duuba deebitan immoo annistoolii bakkeettu kanatti buutaniitu ishee Google akkaawuntii manaajerii kana annistoolii gootu. Deebistanii balleessitu jechuudha. Kana booddee bakka duuba deddeebitanii amma bakka keessaa bahuu dandeessu jechuudha. Xumuramee jechuudha bakka kun xumuramee skip jettanii keessattuu jechuudha bakka kanuma jechuudha bakka skip xumuramee bypass done.